السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شماعة كيفوني جرتو سننجرا هردفتوني هلو ميديا كم جرتني سئرة بدي جرا قرو ريفما روني ميشا كنا بربادن سننجتو بربادي منو الغاز عدد جديتو جرا سيريجتو دا ريفما أسينيلي كنو بيفي ببريدة جرا بيفي دا in bareeddi sirri jechuudha daalacheessitee mul'isti irratti warri barbaadan asittillee saaxiniidha gamanaanillee as biraanillee saaxiniidha warroonni barbaadan meeshaa tsada jedhee jira warri barbaadan mee amma biffee tana isinitti hima biffeen tuni baay'ee bareedduudha biffeen tuni gatii isii qarshii xiqqoodha baay'ee bareeda garuu tunis saaxiniidha asitti saaxiniidha saaxiniin tunillee baay'ee bareedduudha diizaayinii isin barbaadanii kunillee argaadha gatii isaan gaafannee garuu gatii isaa gaafadhee isinima warroonni barbaadan asittillee algaadha baay'ee bareedaadha akka tsada jedhe asitti saaxiniidha uffataati baay'ee bareeddi kaameraan kiyya waan ifuufi isin sirri mul'achuu hin dandeettu garuu gatii isii gaafadheen jiru warroonni barbaadan shaashamanni keessatti warroonni barbaadan jechuudha baay'ee babbareedoodha nama fakkeenyaa fi abbaan mana jiru algaa babbareeda kadi barbaadanii bifa barbaadanii isin hojjetamuu danda'a saaxiniin biffeen tun baay'ee bareedduudha kunoo argitan jedhee yaada garuu baay'ee mul'attu waan ta'eef kaameraan kiyya addeessaa isin garuu baay'ee bareedduudha taseeftii si eeggatte isin jechuu barbaada warroonni ajajachuu barbaadan halloo miidiyaa dubbisaatii karaa keessaatiin waan barbaadan nagaafachuu dandeessani saaxiniin tunfa baay'ee bareedduudha dhugaa baay'ee bareedduudha gatii isii garuu gaafadheen jiru gatii isaa yoo gaafadhu naan jettan isinii gaafadhee isinii himuu danda'a warroonni meeshaa akkanaa kanneen ajajachuu barbaadan karaa keessaatiin kunis meeshaa bareedaadha kadii dubartii waa irra kaattee diddibattu jechuudha in bareeda ganaa as biratti daa'ute isaa gala jechuudha kun jala isaan argitanii baay'ee bareedaadha kana kaa kun saaxiniin tanaa tunillee bareedduudha saaxiniin akkana kun hin bareeddi garuu kaameraan kiyya waa itti dhiyaateeruuf baay'ee mul'attu baay'ee babbareedaadha warroonni bitachuu barbaadan kunillee kan televezyiiniidhaati televezyiiniidha baay'ee bareeda teessoo tanniin illee warri barbaadan teessoo tanniin illee warri barbaadan nuti lakkoofsi farniicheraallee asirra jira እና kanaaf akkaataa isiniin jedha warroonni ajajachuu barbaadan ajajachuu dandeessu biffeen tunis baay'ee bareedduudha kunooti diizaayina isiitiin wardaa waan adda addaa irra kaachuu dandeessanii bareedduudha allaalanii akkanatti baay'ee bareedduudha kanaafuu warri ajajachuu barbaadan halluu miidiyaan heloo jettanii ajajachuu dandeessu waan hafe ammoo dhiifama irraa badee jira walii dachaana na qophaadha egaa inshaallah yoo rabbi jedhe walii dachaana isi irraa badee jira haalli jireenya biyyaa xiqqoo ulfaata garuu moobaayilii fi akkana bareechisee isinii mul'isa hin bareeda farniicheriin baay'ee xiqqaa kwaalitii ta'e jechuudha ka jarri hojjettu bifa kanaanillee jira algaadha nuti saaxiniin tun baay'ee bareedduudha dhugaa rabbi baay'ee disna jette innaa gatii isaa gaafadhu yoo nuyi jettan kunoo isinii hima barriin manaallee hojjetama waan hundumaayyuu isinii hojjechuu danda'anii heloo jedhaatii halluu miidiyaan isiniin jedha farniicheriin baay'ee bareedduudha isiniin jechuu barbaadeeti kanaaf walirraa bannee turree jirra walii dachaanee jirra warroonni barbaada ammoo lakkoofsa kiyya isinii kennuu fi ammaaf hin danda'amu boodaaf isinii kenna koomentii keessa ilaalee warroonni barbaadan halluu miidiyaan
Doktor Halloon warri doktora na beektan doktora Halloon ani warri ammoo halloo miidiyaa na beektan halloo miidiyaani warroonni barbaadan baay'ee babbareedduutu jira. Na warra na jechuu barbaadan heloo halloo jedha halloo miidiyaa heloo jedha. Ishee gatii isaa gaafadhu warri jettan warri ajajachuu barbaadan gatii isaa gaafadhee isinii hima warroonni gara biraatii fakkeenyaaf Adaamaa iddoo adda addaa Shaashamannee wanti akkanaan jiru jettan majliisa bareedaa jira teessoo bareedaa jira wanti hundinuu wanti dhabame hin jiru Shaashamannee keessaa innaa kanaafuu heloo jedhaati yoo barbaadan lakkoofsa farniicherichaa isinii maxxansa na walla baay'ee babbareeda meeshaa kwaalitii eeggate meeshaa qulqullinaan dalagamu sinin jechuu barbaadeeti kanaafuu warri barbaadan saaxiniin tunfa baay'ee bareedduudha dhugaa rabbi amma aduu irra waan jiruufi baay'ee natti ifaarti waan ta'eef hin mul'attu baay'ee bareedduudha na baay'ee babbareeddu iqaa baay'ee kwaalitii eeggate ni akkana deebisee isinii mul'isa na laala akkana bareeddi akkanatti nin bareeddi jechuudha kanaafuu warroonni ajajachuu barbaadan farniicherri kana mucattii waliin hin gurguramtu garuu mucattii waliin gurguramti seetanii kanaafuu warroonni ajajachuu barbaadan koomentii keessaniin na jajjabeessaa isinii deebi'ee jira du'aa naa godhaa isiniin jechuu barbaadeeti kanumaan turtii gaarii